Essa guddaa baga gammadee dura dursoo itiyaan sudhaan immoo Oromoon kutaa fudhate abbaa hundi keenya obboleeyyan haa ta'u malee ashatti soddaa teenya ta'uu isitti gama warra keenyaa biyya keetitti galatoomii hedduu gammadee Nasriyaanis ganda keessan dhufuu waa kan qabu. Amma kita warra si koomuu butaateetti kana booda wal jijjiirraadha. Gara biraa bakki deemtu tokko illee jiru kanallee akkana nu hubadha. Intalti teena nu eegaa isin jenna Dr. Khalifa namni illee yoo isin gaafate warra si koomandoo ati anageeta Nasri ama ati mataa kee garagaluu ni gisee bara maarufa warri shawaa akka mataa si gadi garagalchine bara raachuu yoo jaraannee kennan akkoo hin qabu nu akka wal jijjiirraatti jenne malee shaawaallee taanaan uummata akka ollaa kennaa obboleewwan kennaa ilmaan Oromooti. Kanaaf yoo shaawaallee ta'e waan takka qirri waan nu jedhullee hin qabu waan wal dhabnuuf illee hin qabnu jaraanillee. Waalaikum salam. Akka badee raabuu. Amza jalqaba galatoomee hedduu takka rooroo yoona roorisan bakka itti dhaqee itti himadhu nama nadhoo hin qabu baganaa fidde. Yoo bo'ees yoo rakkaddas argitee nama mari'adhuun hin qabu baganaa dabalte naa dabala ammallee ijoolleen Harargee isiniin jedha. Mabruuk isiniin jennee jirra. Ijoolleen Arsiillee xiiqii seentanii Harargee fudhachuu dirqama keessanii Nasriin dubbatee jira. Maakillee of qopheessuu qabdi. Anti yaa gammachuu mata ibsachuu fi maaliif yoo rakkaddu bakka dhaqeetti himadhu argite baganaa fiddee galatoom konkiraajeessu siin jedha. Maal seettan Oromoo waan takka jetti waan lama waanumarraa eeganiif jetti. Harree fi shamarran waanumarraa eeganiif eegan dhugaa rabbi walitti dubbachuu waan illee dubraan qaba. Harree waraabessarraa eeganii gaafa isiin duute immoo wanni biraa namni nyaatu jechuudha waraabessumaaf eeganii waraabessumaan nyaataa jecha. Shamarranis hanga isiin guddattee bakka geessu yeruma geessutti hanga isiin ulaagaadhaan abbaan isii fuudhu deemutti dhufutti dardararraa eeganii dhiirarraa eeganii gaafa heerumte immoo dhiirumaaf eegan akka isiin kabajaadhaan dhugaadhaan bakka itti deemtu san dhayitu kabajumaan eegan. Maakis amma maakis ta'e shamarran keenya shamarran biraa shamarran Harargee shamarran Sikomandoo shamarran gartee kutaalee biraa hanga isiin bakka heerumaa geessutti bakka nama bultii isii bulfachuu geessutti dhiirarraa eegan. Obbo Elsi geesse immoo dhiirumaaf eegan. Abbaan fedheen funaan ijoollee xixiqqashootii dubra kiyya kanaaf bakka ammaa ol guddataa jiru kanaaf abbaan fedhe kutaa fedharraa dhufunan kan nudhaaf qophii. Akkasuma maakiidhaas namni karaa guutee intala tana bultiif hin barbaadaa nuukan naa jedhee akkuma karaa guunnee nuti Sikomandoo bira oolle kanarratti har'a guyyaa irraacha oolle kanatti dhufanii taanaan namni nuti achi keenyuuf hin jirru numa kan nudha nuti maakis taanaan abbuma feetes taanaan waan guddaan itti dhaga'amaan akkamittiin aan jaa Oromoo kutaa tokkorraa fuuchuun qabu amma booda kutaa tokkorraa fuuchuun qabu laazima Harargeen Jimmarraa fuuchuu qabdi Arsii Wallaggarraa fuuchuu qabdi wal keessa gartee gaafa gartee soddomni kan baay'atu ta'e namni arrabsu walitti keessoo adda waliin qoodu jechuudha. Wanni amma obboleessi keenya Hamzaan jalguun itti fufuu qaba. Qabsoon guddaa nuti qabne afaan Oromoo haasa'u kiiloo 4 seenee jira. Amma walitti fuunee walitti heerumnu amma bilisummaa dhugaa kan barbaannu yoo ta'e waliigalee akka Oromoon gartee gandaa waliin akka Oromoon gartee waliin nuti gochuu qabnu kutaalee Oromiyaa keessaa walitti fuuchuu qabna awaaji. Dhagaa hundi waliif dabarsa baarakallahu fiikum. Waliigalee miti. Fuudhaa fi heerumii batuudhaaf gartee kutaa garaagaraarraa yeroo fuutu jabeessa jaalala jabeessa wanti kun nama gammachiisu jechuudha. Ta'e obboleessa kiyya baga milkooftee muutee tikkeetti kutarraa alaa xuul kaayiroo narra dheerattu jala dhaabbadhee miisesii ta'an ture bidaa ta'us
kan kenan qooddatan ture nan qudha maashaallah kiyyaanii bultii kee sultii Faatimaa rabbi si وجمع بينكم يجمع بربادا آمين آمين إن شاء الله ترى نو براتي كنا الدوغ من نجر ما شاء الله. حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمزة سدي أسخي سجرا حمزة هاجيتي حمزة خان خشي تشاتي حمزة خان خوسين بقى قمت يوم بني سخية بارك الله. مبروك 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 عليك يا حبيبي. دبي نفتمو أسيسي منامو إيسا سيسي منام فمي بقى قمدي ألف مبروك يا حبيبي. بقى قمدي حبيبي. السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبر الدين. الله. جو برانج كنت كده ممكن كنا دول ما وقفت بيها. वो ब्रांड को गिरते नहीं जो मैं दर्द देते हैं अब सबरद्दीन की या उस्ताद की या वन्नी ब्रांड की असलीजर तो जो नौ ब्रात ले शक्ति थे आना कहाँ नाम उतना फकाता फैमिली के तमाम जिद्दू दुबी से अच्छी दुबी से वली गई से दुबियों दफिते दुबियों गुदूं फमते उनते जितने नामन दा वही वाल पर अपना तुम जेबर गाना Sudah dapat trofi. Anu punya konfis tahu nih berita Khalifa agak Ustaz Nasir Amzara kayak mana male warra kairo rara manu susah nih dua ada nih. Itu kok Ustaz Abu Sabradi. أكادي ما شاء الله ده بدأ متى بارك الله وبارك عليك ما جمال إنك ما تخير سنجا إن شاء الله بوتيجا جمع كودا ربي سيها بدو جب يفج كارو لما كان لي تقول جدا كان لي بكرة أنت للي جب يسي tiga warna aku di ini ya nih udah kasih bergerak karena mabrukin gitu bukan ajaib banget tadi wo masya Allah baga gammati amalin da barre gammatu tawarik da batrabbi si ha bodu insya Allah baga gammati Hamza khayra de be congratulations habibi nah يو حمزة جيك أستاذ Nasir mai kibere itu rencana ya Mal ana wajib atau nih? Mal gitu. warri soddota keenya illeen galatoomaa hin jeebo galatoomaa kum lamaan lama gan akkas jettee arargeen kum lamaan lama gan galatoomaa intala nuuqannoo keessaniif Isinin ulfaadhaa galatooma akka arsiin beektutti aadaa uummata sikkooman kabajjitanii balbalatti ergattanii naamusaan akka islaamaatitti akka oromootitti bifa safuu fi kabajaa qabduun akka harargee fakkaatutti akka islaama fakkaatutti ergattanii kabajaan intalateen nurraa fuudhuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jedhu. insha Allah gaa maatii jabeessa tokko naa godhu akka reefun tana ustaasni jeesanii bakka takkaa fuudhamuun qabu ganaa jimmaa ulfaadhuun siin jaa insha Allah hundi keessanii galatooma nama biraatti hin carraa kana nama biraa galcha Intalti ta gosaati irraa dhalatetti dhaamatanii maarree isinitti dhaamanna akka aadaa uummata sikkooman dootitti intala gurbaa qofaan kennine uummanni chakalee sabboonni kennallee yoo biyyatti illee walii kennan nullee aadaa biyyaa ijjillee baddu bakki ijaan baddu intala tana harargee kennanii uummata oromootii kennanii uummata oromoo keessaallee
obboleeyyiwwan keenya ilmaan baarentoo kawaa hundaan amantiinillee dhaloomaanillee oromummaa keessaallee waa hundaan walitti aannuun ilmaan baarentootii kennanii intala nuu horadha. Maaliif yoo jettanii wama hundaanu bakka wal finnullee dhaynu qabnu, bakka walirraa dhaynullee hin qabnu. Gaafuma dhalannu rabbi waa hundaan walitti nu aansee walitti nu maxxansee waliin nu uume. Kanaaf Hamzaa kennaanillee mucattii tana yoo jabeeffatte nama hundaafuu fakkeenya taataa. Kaboruullee akka isin argee si'aayee gabaatee ta'u taataa. Yoo isin lamaan wal laaffistan ammoo warra akka Abu Safraddiin, warri akka Khaliifaa, nullee ilmaan sikkoo mandoo irrifannaa itti saalfannaa. Kanaaf akka nu boonsitan amaana gamaa gamanaafuu nu hundaafuu isin wal jabeeffatuun hamilee kenna hunda eega waan ta'eef amaanaa nu horadhaa. Isinillee mucaan biyya baqaa jira. Dr. Khaliifaa fa'aanillee gara Kanaadaa kana soddaa kenna nu fudhadhaa. Ammarraa kaastanii intaltillee Dubaay jirti. Waan Dubaay irraa gara Kanaadaa barbaachisu nullee wal qarqaarree xumurraa fi isinillee waan gara Kaayiroo irraa Kanaadaa barbaachisu soddaa kennaa achi nuu fuudha. Dalagatee haadha manaa isaallee achi haa fudhatu. Tun isinitti amaana dhaamannillee irraa buunillee. Galatoomii wallahi Naasir waan ilmi namaa dhaammattee namni dubbii beeku dubbii fita jaanii an ammoo akka waliigalatti uummata kiyya saba kiyya obboleeyyan kiyya islaamaa dhaamsiniin ani akka obbolummaa nasihaa isinii qabu yeroo hedduu waa'ee dhimma nama dhuunfaa nama lamaa hedduu seenuudhaatu miidiyaa kana gubbatti heddummaata yeroo baay'ee wanni hunda deebi'ee waan mul'ataa jiru jecha waan nama dhuunfaa waan gartee jaartaa jaartii jidduu nama wal jaalatus haa ta'u dhimma nama dhuunfaa haa ta'u iddoo hin seeninaa gamaa gamana baatanii wanti akkasii hedduu tokko fokkotaadha. Yeroo hedduu wanni akkasii san deddeebi'ee as dhufu sooshaal miidiyaa kana feesbuukii fi gubbaratti waan mul'atu jecha waan sanirraa illee ibsachuun inshaallah akka nasihaa akka obbolummaatti wanni isin dhaammatu san wal oolfuutanii wal lafa gaddeebisaa hin oolina. Har'uma afaan bareedaa wal Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jechuun barbaada. Inni biraa ammoo dhaamsa obboleessa keenya dhaammate inshaallah nutillee nama akkasitti gartee qeebalu rabbiin haa godhu ilma keenyallee hagartee gurra nutti godhu rabbi haa godhu Hamzaa keenya gaajabaadhu inshaallah nutillee Dr. Khaliifaan gana caala waan kana keessatti taabee isaa beeka inshaallah nama gartee maqaa nutti haa godhu nillee jabaatee. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursineen hamileen geettuu baga taate jenna. Hundi keessan baga jiraattanii. Mabruuk Hamzaa kenna. Soddaa baga gammaddanii baga guyyaa kanaan rabbi isiniin ga'e jedha. Itti aansuudhaa fi hangafa obbo Nasrii dubbatanii dhiyootta dhaamanne isaan hundi dhaamanii. Ani wanni jechuu barbaadu tagara keessaa dubbannaa Nasrii gurguddoo uffatu oolu tana booda keessan walitti taasifna. Akkamitti nu hanqatte jennee nullee ogaa komii kaafnaa sanii keessan dubbannaa. Kanaafuu hundi keessanuu galatooma uffata yaada gaariidhaa obboleessi kennan baga gammadde jechuun barbaada. Hamzaan dhaamsa mucayyoo Arsiikaa seera haara qabdi akkatti waan dhaamtu. Kan abbootiin jira dhaam jedhee yaada. Wanti biraa wanti jechuu barbaadu mabruuk isin jechuu barbaada irra deebi'ee galatooma ulfaadhaa. Nasrii ta'e tana dhuu taasifna keessan waan ati bullukkoo uffattee badetti nu dhugatteef. Intala zabanni kun zabana bullukkootii miti zabana shari'aati. Intala qura'aana rabbiitiin kennanii shari'aan kennanii nu ammoo obboleewwan kennarraa wanti gabbara nyaannu hin jiru, wanti gabbara illee itti qabannu hin jiru. Nuti keessattuu islaama obboleeyyanii kanaaf intalli ta'e gaafuma dhalattuu ta'e isaaniiti nuuf warru wali tokko gaafa dhalannuu rabbi waliin nu uume waan ta'eef wanti anillee gabbara kophatti illee nyaadhe hin jiru, wanti namni biraallee gabbara kophan nyaate hin jiru. Zabanni zabana shari'aati, zabana islaamummaati, zabana gabbaraati miti. Kanaaf intala islaamummaadhaan kennanee
Gabbarri ho'iitu hin jiru wanti bullukkoo qabatti uffanne hin jiru siin jedha obboleessa kiyya noode. Nas jedhe malee intalli kan aan heerumte. Galatoome lakki qoosaadha maaf malee haa ta'u gabbarri maaliin jedhu sirnuma aadaa keessa dabarre jechaadhaaf kaasee kan biraa obboleettiin teenna Hamzaan obboleessi keenna shabaaba wal jaalataniitu walirraa tolaniitu walitti dhufee uummata keenya immoo uummata Harargee ana akka qootitti nafsa hin qabuu fi hedduu jaaladha. Wallaahi hedduu waan jaaladhuu fi natti toluu kanaafuu warra Harargee wajjin soddoomuun keenya duruumoo obboleewwanii ammallee immoo baay'eetti gammanna. Amaanaa hojjettee teennaa ijji amaana gurri amaana ilkaan amaana jettee Oromooni. Sanuma jechuun barbaada hin dheeressu baay'ee isinirraa gammadee jira. Uummata Harargeetillee baay'ee waan jaaladhuuf galatooma uffadhaa yaaduma kana dabarfachuu fi waanuma gammadee fosseeni waan biraatti fi miti tan gubeeru maachi. Jaalala guddaa isinii qabu wallaahi dhugaa rabbi. Wanni keessa jirtu uummanni Harargee galatooma. Fakkiitti adii warra komantii jala jiraniif illee waalaikum salaam maakiyye warra komantii jala jiraniif nuti asitti kaasaa jirru akka Arsii Baalee Diidaa Gadab jennee osoo hin taane akka ilmaan sikkoo mandootitti kaasaa jirra. Akka warra sikkoo mandootitti malee akka yookiin Arsiidhaa Diidaa Baalee Gadabii Shaashamannee Baalee Roobeetitti miti. Kanaaf akka intala sikkoo mandootitti jedhaa dubbataa turre jalqaba irraayyuu kaasee intalti ta'e warra sikkoo mandootii kan itti heerumte ammoo obboleewwan keenya Harargeetitti sanillee akkasitti nu hubadhaa warri komantii jala jirtanii isiniin jedha akkas. Dhaamsa Nasriitirraan kan lammadaa akkuma Nasriin dubbii jeefana Carraan uffannaa. Deeqaa takka akka Harargee dubbachuu jirra akka Harargee dubbachuu jirra malee akka afran qalloo fi akka ituutiif akka uummanaa dubbachuu hin jirru komentii akkasiitiin akka waan ta'eef galatoomatti fufa. Maakii dhiifama bareedduu ta'e. Okay. Rakkoo miti Hamzaa obboleessa koo guddaa baga gammadee dura dursoo. Itti aansuudhaan immoo Oromoon kutaa fudhataffaa hundi keenya obboleeyyan haa ta'u malee akshattii soddaa teenya ta'uu isitti gama warra keenyaa biyya keetitti galatoomii hedduu gammadee Nasriyaanis ganda keessan dhukkuu waa kan qabu. Amma akin ta'u warra sikkoo mandootaatti kana booda wal jijjiirraadha. Gara biraa bakki deemtu tokko illee jiru kanallee akkana nu hubadha. Intalti teenna nu eegaa isin jenna Dr. Khalifa namni illee yoo isin gaafate warra sikkoo mandootii ati alageeta Nasri ama ati mataa kee garagaluu ni gisee bara maarufa warri shawaa akka mataa si gadi garagalchine bara raachuu Dawanne yoo taatu yoo jaraannee kennan rakkoo hin qabu nu akka wal jijjiirraatti jenne malee shaawaallee taanaan uummata akka ollaa kennaa obboleewwan kennaa ilmaan Oromooti. Kanaaf yoo shaawaallee ta'e waan takka qirri waan nu jedhu illee hin qabu waan wal dhabnuuf illee hin qabnu jaraan illee. Waalaikum salaam. Akka dubbadhee raabuu Hamzaa jalqaba galatoomii hedduu takka roorroo yoo na roorisan bakka itti dhaqee itti himadhu nama nadhoo hin qabu baganaa fidde yoo boo'es yoo rakkaddas argitee nama mari'adhuun hin qabu baganaa dabalte naa dabala ammallee ijoolleen Harargee isiniin jedha mabruuk isiniin jennee jirra ijoolleen Arsiillee xiiqii seentanii Harargee fudhachuu dirqama keessanii Nasriin dubbatee jira maakiillee of qopheessuu qabdi. Anti yaa gammachuu mata yaa ibsachuu fi maaliif yoo rakkaddu bakka dhaqeetti himadhu argite baganaa fiddee galatoom konkiraajeessuus hin jedhu. Maal seettan Oromoo waan takka jetti waan lama waanumarraa eeganiif eeganii jetti. Harree fi shamarran waanumarraa eeganiif eegan dhugaa rabbi walitti dubbachuu waan illee dubraan qaba. Harree waraabessa irraa eeganii gaafa isiin duute immoo wanni biraa namni hin nyaatu jechuudha waraabessumaaf eeganii waraabessumaan nyaataa jecha. Shamarranis hanga isiin guddattee bakka geessu yeruma geessutti hanga isiin ulaagaadhaan abbaan isii fuudhu deemutti dhufutti dardara irraa eeganii dhiira irraa eeganii gaafa heerumte immoo dhiirumaaf eegan akka isiin kabajaadhaan dhugaadhaan bakka itti deemtu san dhayitu kabajumaan eegan.
Maakis amma maakis ta'e shamarran keenya shamarran biraa shamarran harargee shamarran sikomandoo shamarran gartee kutaalee biraa hanga isiin bakka heerumaa geessutti bakka nama bultiisii bulfachuu geessutti dhiirarraa eegan. Hogguu eegsi geesse immoo dhiirumaa eegan. Abbaan fedhe funaan ijoollee xixiqqashoo xiyya dubra kiyya kanaaf bakka ammaa ol guddataa jiru kanaaf abbaan fedhe kutaa fedharraa dhufunan kan nudhaaf qophiidha. Akkasuma maakiidhaas namni karaa guutee intala tana bultiif hin barbaadaa nuukan naa jedhee akkuma karaa guunnee nuti si komandoo bira oolle kanarratti har'a guyyaa irraa achi oolle kanatti dhufanii taanaan namni nuti achi keenyuuf hin jirru numa kan nudha nuti maakis taanaan abbuma feetes taanaan waan hiddi cimu dhuunfaa ergadhaa Maamad Kunyal Jeesitti irraa eegalee namni hundi soddummaa jabeessinaa baga nagaan dhufte injiinar Maammee baga nagaan dhufte weelkam habiibi. Assalamu alaikum warahmatullah. Sagaleen ni dhagahami? Hai. Hamza. Akhawon si jalaajan sanfeta ni jirta sinjan. Oh. Awwalaloo hin qabadhee dhufee jedhe yoo sagaleen ni dhagahama ta'e dhaggeeffadhaa xiqqoo. Ittiin ofuufi galatoome. Hayyee teeknika sirreeffannaa nuuf obsa. Yaada qotaaf taa'e allaattiin hin fudhattu jedhanii mammaa kan dubbatamtu ani qoosaan si'anaaf hin liqimfamtu amma garuu amaname isin maal jettu. Hamzaan Kaayiroo taa'ee jiru biyya baqaa yaadaan guyyaaf halkan biyya Dubaayii dhaqaa intala warraa biyyootti gubaa garaa qaaqaa isheen qoosaa seetii isaaf dubbiin haqa. Ashittiinis booda erga hubattee adeemsa qabsoo kanaa jaalatti booji'ee taa'uu diddeema. Kana Hamzaa jedhaa kaatti gamasiif gamana jaalalti warraa argee si qabnaan akkana. Hamzaanis jaalala isheen onnee dhawee boonee jechaaf dhiibbaan namaa osoo isa moone isi argachuuf gabbaras yoo taate baalee ijaarsa irratti waan natti qabate lafa harargees taatu osoo gaafatamte baadheen baaleef kenna yoo ashuun koo taate jedhee Hamzaan ashuu jechaan garaafate harka kennachiise dubbii laaffifate. Sanyiin gootowwanii jaarraaf waaqoo guutuu gamanaaf gamasii soddaa waliif taatu jedhee gariin namaa yoo hamilee laatu hangi tokko ammoo lakki kun hin taatu. Ashittiin gonkuma baalee keessaa baatu hinumaa Dubaayin geessee Kaayirootiin godaantu. Jedhanii iyyanis gamasiif gamana ijoolleen diddeetti dhaabbadhaa jarana kalee qoosaa jechaa warri kolfaa turre dubbiin nuqa ta'uu maatiin baaftee turre intala keenya jabduu kunuunfachaa turre sanyii warra guddaaf kennine gurgurre jedhanii manguddoof daandii agarsiisanii baallama qabatan gammachuu labsanii isinis eebbisaa milkiin haa galanii Mohaammed bin Aljaziiraa mabruuk jedhanii. Baga gammadden akkana baga Hamza baga gammaddaniif baay'ee gammadanii taatu ijoollee keenya dhugaa. Maashaallah. Bareedduu baadiyyaa galchiime. You are our hero bro wallahi. Sagaleen kee jechoonni kee akkaataan ati walalootti mana dho'isiftee aruusni karaa miti ittuma fufaa ispoonsara si goonaa fuula duraaf itti fufetti jabaadhu siin jenna wallahi abshir habiibi warri Dubaayii jechuudha jaallan kiyya warri Dubaayitti argamtan jechuudha dhugaadha intala keessan jechuudha gara Kaayirootti gaggeessuutti gadda guddaatu sirriitti dhagahamaa waa hedduu waliin dabarsinee waa hedduu wal biraa qabna warri Dubaayii
obsa omaa gochuun hin danda'amu. Gaafa gaafa allaattiin rafu qocaan socho'a yoo ta'e isuma socho'etu taa'urra si fooyyee jedhan Ustaaz Raayyaan waan ta'eef jechuudha. Isuma hojjetas argate ijoolleen illee wal biraa bareeddi rabbii jiruu isaanii waliin haa miidhagsu. Amma irratti jaalaluma facaasuu, jaalaluma hojjechuu kanadha wanti barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Hamza gurba mata qootoo bakasitti tollee asumaanuu jechuudha warra Dubaayiin xiqqoo girgiriitti buuftee. Dhugaa baay'ee namatti tola. Anyways waan jiru jechuudha. Isinuma wajjiniin jirra dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe ilmaan Oromoo jechuudha fakkeenya godhachuu wanti qabdan jechuudha keessattuu obboleewwan keenya kun yeroo baay'ee jechuudha miidiyaa irratti namni wanti inni dubbatu waanuma hunda qoosaadha jennee fudhachuu hin qabnu. Yeroo garii ammoo qoosaan dubbiin gaafa qoosaa bulee nama oosa jetti Oromoon dubbiin bultee akka milkooftu fakkeenya nuuf ta'anii jiru obboleewwan keenya kaayyoo jechuun waa guddaadha. Isinitti haa tolu gama kiyyaan baay'ee gammadee jira jechuu barbaadeetti Hamzaa keenya hundi keessan warra sirratti argamtan. Jechootatu afaan kana keessaa dura dhume waan jirutu dura dhume isin warri gammachuu isaatiif gammachuu jara ijoollee teenya lamaan kanaatiif asitti argamtan hedduu ulfaadha. Maakiin kan fixatte natti fakkaatu ture hawaasaa hojii kana qabdi. Maakii akkam fixatte? Maakii gara dubbaddu. Yaa akkasitti dubree teenya warreen ergaa tokko kan hin qabu ani shamarran keenyaa fi dhiira keenyaaf akkanumatti onlaayina kanarratti yeroo walitti gubuu fi karaa rabbiin taaneef karaa aadaan Oromoo hin deemne deemurra kutaa Oromoo kana bakkuma feetee hin taane tiraanspoortiidha makiinaadhaatu waliin nama geessaa namni manguddoo wal dhuftee wal dubbisuudhaa fi karaa fitaa keessaa balleessaa walitti hinaafina waliif gammada shamarran Harargeetiis if qopheessa warri si koomandootis if qopheessa amma booda aruusni social media irraas ta'ee lafarrattis ta'ee bakka hundatti bifa safuu eeggateen bifa amantaan cabsineen bifa Oromoo fakkaatuun itti fufsiifna. Aruuza lamaatu tarree galee jira lameensa yeroo dhiyoo keessatti isin beeksisa. Wanni san ni dhumtii kan Hamzaa kana jalaa gaggeessinee kaan itti aansina. Inshaallah kanumaan jechuu barbaada shamarran keenya warreen mana maadaam keessa jirtanii haamileen isin hin tuqamini guyyaan keessan bifa kabajaa qabuun isiniif gaggeeffama. Ulfaadhaa galatooma kanumaan isin jaa ulfaadhaan asumaan jira. Nasri isiirra bu'e. Namni Hamza wayin dhaammachuu barbaada. Ana haasawnis amma asirra deebitee baga gammaddeen siin jaa baga nu soddoomte takka lamada sooshaal miidiyaadhaaf amma booda waan girgirii asirra deemu ummata haasida takka ammoo ajandaa si fudhatee as dhufuu danda'u yoo jiraate illee bakka hin kanninii fi gurra hin kanninii fi sareen osuma iyyituuti gaalli deemaa dhugoomsitee dhiirummaa ta'e ibsattee siigalee itti boonii qoma kee dhiibbadhu aruuza kee guyyaa kee bareechifadhu siigalee gaafii nama tokkootiidhaaf deebii takka illee kannini guyyaan kun guyyaa gammachuu keetiiti siigalee guyyaa gammachuu keenyaati tanaafuu baga rabbiin tanaan si gahee siin jenna. Yoo garuu Hamzaa piraankiin isin godhe nu jettee ta'e laal achi dhufnee baazuqaa gurguddaatiidhaan kaayirootti siisii jalatti si cabacafnaa akkuma Nasriin jeessanii Sheekh Hamzaa irraa dhageetiin amanee beektaa sanboota fudhadhee alhamdulillah jee baga gammadde obboleessa keenya ati warra sooshaal miidiyaa kanaaf immoo amma booda bakka hin kenniniif si haa galu wanni sooshaal miidiyaa tuni namuu folooyi harkachuudhaaf laayikii harkachuudhaaf waan fedhe haasawa waan fedhe godha kanaafuu waan saniidhaaf agreesiivlii yoo kaati deebistu yoo taate si galee ummanni kuni bultii namaa keessa seena waan sooshaal miidiyaa irra deemus agarra kanaafuu jalumaa dhayintii shanjee sabbata jalaa maradhu ati laal ala harfaadhaan karaa dhangaggoo sanni beeytaami achumaan marsiitii hallayya daddarbe. Taate galatoomana waan kanarratti namoota baay'eedhaaf hanga ammaa namoonni abjuutti fakkaatu jirus ni jira.
Kuni dhimma jireenya dhuunfaa kiyyaati. Dhimma jireenya dhuunfaa kiyyaatiin hin qoosu. Wanni ani itti qoosaa turellee waan xiqqoodha. Waan gurguddaa akkanaatiin hin qoosu namni. Waan itti faamiliin sirrifattu, waan itti hawaasni sirrifatee itti ati bakka umrii gabaabata namni waan guddaa akkanaatiin namni itti rifatu waan akkanarratti nama qoosuu miti. Kuni dhimma nuti har'aan tana baga gammaddee waliin dhufna malee dhimma abbaan kiyyaa fi abbaan isiidha wal dura ta'anii harka wal fuudhanii walirraa jaalatanii walirraa qeebalanii nuti asirratti baga gammaddee waliin jechuu asirratti haasa'u jirrudha malee dhimmicha sadarkaa keenya bira kutee sadarkaa itti faamiliin gurguddoo wal dura teessee walirraa qeebalteedha kun waan itti piraankii fi jinni wanni jedhamu jiru. Ani abbaan dhibbatti namaan hanga ashitti jaaladhe hin qabu. Hagaan ammaan dura miidiyaa kanarra burraaqaa turellee intala garaana guutuun dhabee intala bakka naa geessuun dhabee ta bakka naa geessu argadhe bakka koo cufeera beeta kitaaba isin haasoo ittasa. Gabaabsaatii waa'ee piraankii keessanii irraanfadhaa warri qaaxiraanitti jirtu warri waan akkana haasoo itti waan akkana haasa'iidhaadha. Warri anaaf gammaddan baga gammaddanii isiniin jira warri na caalaa gammaddanii ni jirtanii haan gammadaniis baga gammaddan akkuma gammaddanii itti fufaa. Gara keenya siyaa fi dhugaa Muhammad bin Assalamu alaikum harka fuune. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Dhuga fuune saade. Kuno anillee baaleen bakka bu'ee dhufe ayma dhageettanii fi duraan dursee wannan jechuu barbaade baga gammaddan dhugaa rabbii jechuudha. Wanni kun jechuudha. Saaddaam afaanittiin si qaba ilmaan si koomandootutu Harargeetti kanne jennee akkasitti nu jechuudha bakka bu'ee dubbataara anillee bara arsii marsi koomandoo ta'ee akkuma Laasi koomandoo keessallee akka baaleetitti illee dubbatu. Maal intatti si koomandoo illee otoo taatu baalee sheekota akkana guddachuu dhorkee qarayyuu gizee takka aadi rakkoota kanneen qabu dhaabattu. Innaa ani Hamzaa kiyyan beektaan yaadaa waa waraabaa maal jedhanii hadha waa waraabuu osoo hin taane dhimmi kunii waan kiyyaa na ilaallata jedhee dhufe sii galee kanaaf baga gammaddanii duraan dursee jechuudha wanni kun rabbiin irratti isin jabeessee jechuudha ati garuu jechuudha nama jabaa dhugaa rabbii jechuudha nama akkamitti jechuudha qortee mujjattu yoo tan ofi baaftee kanaaf baay'ee tokko si dinqisiifadha si sababa saniin iyyuu rabbiin bultii teessan isinii gadhaabee namni hundinuu jaalala Hamzaa irraa baradha. Akkaataa itti nama argatan lafa qotee namni meeqa irra duulee mucayyoo tan argate jechuudha. Kanaaf baga gammaddan isiniin jedha Hamzaa kiyya. Yoo ka piraankii taatu taate jechuudha. Jedhee si abaarree koofiyaan tun osoo ati uummata keessa deemtu jechuudha. Akkanuma dibsirraa haa jettu. Yoo ka akkas taatu jechuudha. Kanaaf baga gammaddan isiniin jedha. Baay'ee tokko isinii gammade dhugaa rabbii. Rabbii wal biraan isin haa gahu. Anis achuma waan allaalaa ka Oromoo kanuma dhaamadha. Assalamu alaikum. Ilo maamee si bira jira warra sanyii mootii kana jala taqa jedhii jaatini. Tee keessa bu'aachu jirta kara kaayiroo kara laalla dhugaatis akkas taate. Illee miilli kara kaayiroo kana imalinaan jetti nama garii fa'a akkanuma itti na rirrifachiisa onneen amma osoo amma kalifan nama feetan nu ergadha jedhe osoo nama maakii kadha jedhe kalifan mataa nan falatu. No, wallahi, no. Adam, no way. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamzaa keenya baga gammadde gaa. Obboleessa kiyya baga gammadde. Xiiqiin dammarra mi'ooyti jedhanii baga xiiqii galti. Waan akkasiiti ummata keenya wallahi warri sikka ummandollee galatoomaadha. Bagan talanuu kannitanii alla magantahaadha. Hundi keessanuu galatoomaadha. Soddoomni ammaasillee duraanillee obboleeyyanuma. Soddoomni Hamzaa garuu you know me like I'm so happy anyway. Bakka itti dhaabbadhu hin qabu gammachuu waan hin joolee qabu galatoomaa hundi keessanuu. Booda dubbanna. Ani waa takkitti bicha Hamzatti dhaamadha ibsiisaallee dhufe waa takkitti Hamzaan jedhu Hamzaa jechuun wanta asitti dhaamadhu yoo jiraate obboleeyyan teenillee kana dura waasiin jedhanillee yoo jiraate hammeenyaaf yookiin jibbaa keetii fi miti ati akka Hamzaatitti illee wanti sirraa jibban hin jiru
hawaasni ati keessa dhufte akka hawaasa Harargeetitti illee wanti irraa jibban hin jiru. Haa ta'u malee akka ati fiqirii ammayyaa jedhan kana keessa kuftee mujattii illee kuffistee karatti namni akka takka namni keessa galtee karaa halaalaa karaa qur'aana laal biyya garaagaraa laatitti haateettuuf malee haaseentuuf malee obboleeyyan keenya kanan dura waasiin jedhaa turan ka biyya garaagaraa teettanii rasaasa waliin daddarbataa turtanillee hammeenyaaf yookiin jibbaa keetiif miti takka. Lammaffaa namni gaafa soddaa namaa ta'u garaa qulqulluudhaan soddaa namaa ta'a. Gaafa intala namaa fudhatu garaa isaa qulqulleessee qiimii qabataa kaan garatti qabatanii kaan dhiisanii osoo hin taane garaa ofii qulqulleessanii ilaal akka nama heexoo dhugee kanatti jechaadha. Kanaaf kana booda fakkeenyaaf warroota akka hin fuudhu jechuun numa jirti. Gariinis tokko kan haa fuudhu jechuun numa jirti. Tanuma keessa bultiin ijaaramti. Hamzaan tana keessatti wanni qiimii qabatuuf namoonni biraatillee waan akka qiimii qabataniif hin jirtu. Tun karaan dhuftee karaan dhumti tabiraatillee tan karaan dhuftu karumaan dhumti. Dardarri keenya warreen singilii taatan ammarraa eegala. Ergadha. Manguddoo jimaatti kan na ergadha hin sodaatina. Wayee maagi. Akkam jirta siyaadee barbadde. Niyya wallahi alhamdulillah kamatit. Asumatti warra. Wal jijjiirraare harkaan arganeeffanna. Intala deemna kennine silaa. Saadam. Ani gadi bu'aa Hamzaa carraa namaa kennaa deemna. Saadam. Baga gammachiisimaaf jechuuf seenee. Dubbiin doktora illee ilaallatti. Doktorri obboleessa Hamzaati. Intalli doktora illee as keessa jirti. Intalli amma bakka nu bu'eetiin manuma doktoraatii baati. Obboleetti illee intalli doktora illee as keessa jirti. Doktorri itti haa qophaa'anii jechuu barbaade. Gaafa Kaayiroo dhufte. Abbaan intalaa doktora jechuudha. Daachii geessu Nasriidha. Nasriin obboleessa. Doktorri keenya intalli amma isaati isatu heerumsiisa mana isaatii baati itti haa qophaa'anii. Yaa Nasriin abbaadha dhugaadha. Abbaa nama hundaati Nasriin dhugaadha. Wannan jechuu barbaade Hamzaa kiyya rabbii waliin isin haa bulchu. Gaafa achi dhayite waan itti dhaamadhu ashitti jechuudha. Waan janajjantinaa janajjani kaanillee achi dhufa isinirraa gabbu'aa maaliif jennaan namni biraan carraa argachuu barbaada akkasii eebbisu jira. Kanaaf galatooma bultii gaarii isiniif hawwa Hamzaa kiyya nuuf jiraadha. Ashitti adaraa gaafa achi dhayite nama wayii sitti dhaamadha. Hamza keenyaan illee bu'ee jira. Baga gammaddee irra deebi'ee like wanti jaansi laa'u dhumattee jirti nuti gammachuu keessaa waan jennu dhabne sitti haa tolu inshaallah. Ashitti illee asirratti argaa jirra. Silaa si argaa jirra baga gammaddee gammachuun kee gammachuu keenna isin lachinuu baga gammaddanii ulee sinaarii isiniin jedhaa nagaa annaa turaa nama biraa galchaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا؟ شيخان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا جرا أنا مرة كم. السلام عليكم. كم جرتن؟ Artist Anwar Badani, welcome.